ummata furraani mirga saada bee mirga himnaani hanqata barbaadi tattaraari falmata dhuga Abdul Jabbaari falmata dhuga Abdul Jabbaari falmata dhuga Abdul Jabbaari falmata dhuga Abdul Jabbaari. Egaa dhomburii bara shiniiga amallee alooni umadiiga abukaatoo ummata farnaani mirga isaa dhabee mirga himnaani haqa isaa barbaadi tattaraari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari falmataa dhugaa Abdul Jabbaari. Yaa ummata Oromoo sirba Abdul Naasir Bayyaan daawwadhaatii jajjabeessaa. Egaa dhomburii bara shiniiga amallee alooni umadiiga nabaru galma kayoda hama ijaru gocha dombiri bara shiniga damma kuwaya kai hirriba abukato ummata furani mirga saada be mirga himnani hankata barbaadi tattaraari falmata dhuga Abdul Jabbaari falmata dhuga Abdul Jabbaari falmata dhuga Abdul Jabbaari falmata dhuga Abdul Jabbaari. Daawwattoota keenya Abdul Naasir Bayaan egaa Abdul Naasir Bayaan godina Baalee magaalaa Gaasaraatti kan dhalate weellisaa lafa dhufaa qofa osoo hin taane artii Oromoo keessatti nama bu'aa bahii argee Abdul Naasir Bayaan bakka jirtutti galatoomii akkasumas YouTube chaanaalii Jaafar Yusuf seenuudhaan seenaa goota keenyaa Abdul Jabbaar Huseen qofa osoo hin ta'in eega dhombiriif farra shinniiga dhaloonni har'allee dhima dhiiga jedheetiin waa'ee soomsa qabsoo bilisummaa Oromoodhaa fi dhugaa qeerroon bilisummaa Oromoo arge hunda tokko lama jedheeti Abdul Naasir kana qofa osoo hin ta'in jechuudha. Waabee Idris faa wajjinis akkasumas Jaafar Yusuf wajjinis yeroo adda addaatti egaa Abdul Naasir Bayaan jechuudha nama bu'aa bahii hedduu akkasumas waggaa tokkoon dura jechuun 2021 hidhamuudhaan shirri adda addaa yeroo adda addaatti wallistoota bitaman keessa Abdul Naasir Bayaan isa tokko. Abdul Naasir Bayaan YouTube chaanaalii isaanii kana waan biraatiif miiliyoonaan laalla waan ta'eef maallaqni xiqqaan ittiin baane Oromoon goota kufe jaallattu Oromoon Oromummaa keetiin boontu akkasumas qabsoo waraana bilisummaa Oromoo gaggeessaa soor godhaanii lafa kaa'eetiin hime eega dhombirii guyyaa shinniiga jedheetiin lafa kaa'e dhombirii irraa kaasee Oromoon haga shinniigatti shirri kun hundinuu har'allee nu ajjeesaa ture jedhe akkasumas abukaatoon dhugaa sabaaf dhugaa himnaanii dhugaa isaatu awwaalame jedhee takka takkaan waan jiru hundaa himee falmataa dhugaatii Abdul Jabbaari jedhe dhugaadha dhugaa isaa barbaadii jedhee Oromoodhaaf hime. Abdul Naasir Bayaan hedduu ulfaadhu walleewwan hedduu qaba wallisaan kun jechuudha. Akkuma wallistoota keenyatti egaa miiliyoonotaan baafneetiin wallistoota keenya lafaa dhufan jabeessuun dirqama waan taateef Abdul Naasir Bayaan jechuudha tokko gama biraatiin wajjin guddannee artii Oromoo keessa qofa osoo hin ta'in jechuudha. Nama cimaadha halkanii guyyaa abdii hin murre yeroo adda addaatti bitamaa ture humnoota TPLFinis mootummaa kanaanis jechuudha. Kanaaf Jaafar Yusuf ammoo nama kana asiin gahuu keetiif gama biraatiin ammoo istiidiyoon kaameraa ogeessi cimaan mucaa kana gargaaree fi shubbistoonni hedduun haalli isaan ittiin ibsan kana qofa osoo hin ta'in hireen Abdul Jabbaar kaleessa toora YouTube chaanaalii fi Facebook adda addaa irratti mucaan jechuudha abukaatoo seeraa yookiin looyara Oromoodha Abdul Jabbaar jaannanii rabbi itti haa qunnamu. Uummanni Oromoo sirba kana bakka jirtanitti sheer godhaan jabeessattee isas galateeffattee Jawaar Gammadaa jechuudha. Jawaar Gammadaa of ta'ii film production hedduu galatoomii siin jenna. Jawaar Gammadaa waabayyiiwwan hedduu artistoota Oromoo gargaaraa jirta. Qubas wal qabnaa hedduu jabaatu. Jawaar Gammadaa hedduu galatoomii artistoota Oromoo kan qabanis kan hin qabnes artistoota keenya keessattuu jechuudha. Ijoollee kana jechuun hin barbaachifne himuun hin barbaachifneef waan baay'ee ta'aa jira akka waan bilisaan hojjetaa jiruu fi Jawaar Gammadaa yeroo Abdul Naasir Bayaan fa'aa wajjin guutaman meeshaan kaameraa gurguddaan hedduun irraa fudhatamee jechuudha. Magaalaa Buraayyuu keessatti hanga biyya jiru quba qabna jechuudha. Abdul Naasiris akkasumas takka mufaa takka ka'aa jechuudha. Kanaaf of ta'ii film production filannaa keessan haa ta'u akkasumas Kemboon
studio film production fi weellistoota akkanaa kana jajjabeessuun dirqama kennaa. Abdunaasir Hussein seenaa, Abdunaasir Bayaan seenaa ajaa'ibaa hojjattee jechuu barbaada. Wali taatee kanaan illee muuziqaa qindeessitanii isa gargaartan hundi keessan galanni keessan bilisummaa haa ta'u. Wallee kana dhageeffannee gama sagantaa keenyaa deebina. Wallee hedduu garaa nama booressu xiqqoo marraa siin caqasiisa jechuu barbaada. Eessa seentaniit argattu? Jaafar Yusuf YouTube chaanaalii Jaafar Yusuf gooticha macca ilma sabaa jechuudha. Jaafar Yusuf namni hin beekne tariyoo daa'imni garaa keessaa tuu hin beekti nama Oromoon qabdu qofa osoo hin ta'in nama waraana bilisummaa Oromoo keessatti gootonni hedduun biraa ganan kan akka Caalaa warra amma Immiyyeetti seenee kana jechuudha. Kaleessa waan gaarii hojjetan Jaafar Yusuf cicheetiin asii hanga Naayiroobitti kana qofa osoo hin ta'in artistoota Oromoo keessaa Jaafar Yusuf fiilmii hojjechuun akka nama biyya hindi itti baasii meeqa dhangalaasee goota artistoota keessaa wanti Jaafar Yusuf adda godhu fiilmii hojjechuu kana qofa miti. Naamusa artistoonni Oromoo qaban keessaa sadarkaa duratti gootummaanillee akkasumas ammoo hojiinillee laafaa gargaaruunillee kaayyoo sabaati jechuun sadarkaa duraa irratti namoonni madaalaman tokkoffaan Jaafar Yusuf goota akkana lafa ol baasuu keetiif akkasumas of ta'ee film production Jawaar Gammadaa Oromticha Sikko Mandoo jabaadhu uummanni Oromoo si bira jira. Akkasumas istiidiyooleen kanaa fi kan kana fakkaatan kan akka Daawit Taaddasas Biraan Zarihuun jechuudha tirba darbe hidhamee saamamee meeshaan isaa hamma ammatti hin deebine. Kana malees jechuudha Dinqeessaa Dabala jechuudha Gajoo kanneen kana fakkaatanii fi hangafa artistootaa fi muuziqaa qindeessuun saaqisaan kan beekamu Ibrahim Sa'id qaroo ijaan hin agarre kan rabbiin ammoo ija addaa kenneef Oromticha Asaboot ilma afran qalloo diidanii irraas bahe Ibrahim Sa'id. Kana malees weellistoota hedduutu jira. Taamraatiin fudhachuu dandeenya jechuudha. Taamraat studio isaa kan Duukamitti argamu egaa weellisaa baandii Duukam keessaa bahe qindeessaa ta'eetiin irra artistoota Oromoo karaa qabsootiin ol bahaasaa jiruu fi akkasumas qabsaa'onni hedduun isaanii jechuudha. Kan akka hundeefaa ijoolleen macca lixa Oromiyaa keessaa jiran isa qofa miti. Toomaas sirba leencoo gammachuu jechuudha. Mummuxaa'eefaa qindeessuun kan beekamu Toomaas jechuudha. Artistoota qofa osoo hin ta'in muuziqaa amman bayan keessa yoo kan laaltan taate weellisaa tokko booda isiniif dhiyeessaa. Xawal Waalle jedhu umrii gabrummaa keessa seenaa Hayilasillaasee keessa sirbe jaarsa sana jajjabeessuudhaan Naqamtee irraa ol baase. Istiidiyoon Toomaas magaalaa Naqamtee qe'ee gootota Leeqaa keessatti argama. Toomaas nama leencoo fiquu yookiin gammachuu fa'aa ol baase weellistoota hedduu ol baase. Galatoomaa jenna warri hojii akkanaa hojjetan. Nuti ammoo uummanni Oromoo waan maallaqa isaan itti baasanii mooraa qabsoof dhugaa saba kanaa siida har'a nu dhaabachuullee baatu akkanatti kaayan kana jajjabeessuun nurratti haa baratu jenna. Walqoqqooduudhaan waliin abaarru egaa galma kaayyoo hanga ijaarru jedhe Oromoon dhaamsa kana akkamitti fudhata. Eega dhoombirii hanga shinniigatti jechuudha. Akka dhaloonni hin boqotin dhaloonni numa dhiiga dhaloonni numa fiigaa jedhe. Kanaafiyyuu gaa dhaamsi kun salphaa isinitti fakkaatina jechuu barbaada. Akkasumas ammoo falmataa dhugaati Abdul Jabbar yeroo jedhu nama kanaaf dhugaan isaa looyara addunyaati. Looyara addunyaa jechuun muumicha ministeera tokko ol jechuudha. Muumicha ministeera tokko ol keessattuu abukaatawwan seeraa international jechuudha. Community keessattis haa ta'uuti akkasumas ammoo advocacy diplomacy qofa osoo hin ta'in international crisis law and humanity keessatti olaantummaa gurguddaa qaban. Journalistii, looyara seeraa akkasumas ammoo jechuudha aktiivistii xiinxaltoota kanneen yoo laalle jechuudha sadarkaa guddaa qaban heera addunyaatti namoota akkanaatu kun yakka jechuudha.
biyyatti Itoophiyaa tana afaan dhidhimte keessaa baana Gumaa Abdul-Jabbaar rabbi haa baasu weellisaa akkanaa kana ammoo faayidaan inni argatu yoo jiraate YouTube irraayi alatti wallee kana yoo laaltan yoo diqqaate salphamatti namoota hedduutu isa gargaare 50 ol yoo diqqaate qarshii salphatti qarshii xiqqaadhame 50 ol sanuu gargaaranii jechuudha. Egaa maarree nuti namni jechuudha 1,000 nama 10 yoo dabarse nama meeqatu subscribe godhee achirratti kafaltii karaa toora chaanaalii Jaafar Yuusufiin kafalamuuf goona. Isaan qofaan miti weellistoota keenya baadiyyaa kaabaa kibba meeqatu jira kan akka Gammachiis Bayyanaa fa'aa qe'ee Abishee Garbaa keessatti dhalatee osoo saba kanaaf booyu boqote wal'aansa dhabe kanaafiyyuu hundi keenyayyuu hamma jirru walii haa tumsinu jechuu barbaada. Dhaamsi kun ammoo dhaamsa guddaadha isiniin jedha. Horaa bulaa deebanaa isiniin jedha. Kallattii mangama sagantaa keenyattiin dabra daawwattoota keenya artistoonni keenya wiirtuu dugdaa qabsoo Oromoo qofa osoo hin ta'in inarjii qabsoo ta'uu akka hin irraanfannin isiniin jedha. Waan nu dhaggeeffataniif galanni keessan bilisummaa ta'uu dhaamsa. Egaa doomburii bara shiniiga ammallee alooni uumamii